Raayyaa Abbaa Maccaa. Rabbiin waa taasisu muumina kiiftumsu nama waa hunda caala amri rabbi isaa dursu yaa qabaanurraa qabii jallataa kii guysu kan hojii taasifate muumina kee cunqursu qabaan kan saatu jabaadhu maaluu kan isaan dursu Rabbiin nu keessaa goggoysu madda burqaa duwwiidini rahmatummaa keessanaani nu milkeessi duniyaa diini nu dirmadhu yaa Allah nu sitti garagalle iimaanin keenya laaftoodha fadli keerraa kajeelle si abdanna yaa rahmanaa jaa duniyaa akhiraalle yaa abboleewwan diinii kan dhiiraa dubartiille أبشر أكينا كما دري سرس بريله أمتا كيف ولي قليته وكجل ربيني رحمة ما كيسناني نملك سي دنيا ديني. السلام عليكم جناني. بنتو كفيجرين. ما سلامتاني سنغافت لي جنان. كليس كنامي تيجد. ربي قلبي كيسني سيني فدي بيسو نانغور غراتان جري أتلاسي. Sigale? Nama biran jirre. Nama wayitu yoo kanaan dura bulchaa aadaa bargaa ture. Nama of biran jirre raasaa jirra. Of bira dhibuun hamaadhaaf. Ani of bira dhibee hin beeka. Ati of bira dhibdee beektaa? Dhibdee beektaa of bira? Akkamitti dhibee of bira? Akka inni dhibda. Gaaf tokko Ramadaana waggaa darbee Shaabaana keessa yookiin Ramadaana waggaa lamman darbeeti. Kaalsii harkatti baadheen anaa bara. Mudannoodhuma bara. Of bira dhibuu jechuun mudannoodhaan irra caalansaa. Kaalsii harkatti baadheen guyyaan guyyaa Jumaati. Shaabaanuma kana keessa waggaa lamman kana fakkaata. Rabbi sitti agarsiisu. Kaalsiin tokko jallaabiyaan kan koo gurraacha. Kaalsiin tokko adiidha. Tokko moo hin jiru? Hin jiru. Hin jiru bara. Si galami? Amma namni wayina umti keenya amma wajjin jiru tokko masjida keessatti na arge marray makiinaa keessaa gabu bu'eetu mana masjidatti qajeela waan an kaadden beeku waan an hin kaadden beeku ennaani akkana rigaan bitadhe akkana goree ennaan jedhu inni dhaabatee na laalaadhuma dhaqee raayye eenan kottuu wedhe namichi maaltee akka takkaa kanatti na waamu maaltee nama akkanatti na waamu miti maal taatee nan maal maalan hin taane kottuu wedhe inni kun rakkateeti gaa'edeen dhaqe manyina maal kaalsii tokko itti kaatteen jedhe isa caammaan gurraacha jedhe kaalsiin tokko adiidha jedhe jallaabiyaan kee gurraachaa jedhe namni fagoodha namni nun argisee dabarfatteetti yoo footoo kaafachuu baatteef rabbi si haa uffalchu jedhe innan akkana gad jedhe ilaalu kaalsiin tokko itti natti jira obbira dhibu innaani Masiina keessa jirti. maaliif ammallee galuuf anoo bakka itti biyya guutuun na argaadha guyyaan jumaa biyyi guutuun itti wal ga'ee dhufu innaani amma obbira dhibu innaan lakkisaa nama narraa hamaa jira jedheen sabare. Of bira dhiban jechuu kana akka isaa asirraan fudhannetti nama sadii wal duuka deema. Tokko Baalee, tokko Shawaadha, tokko Boorana. Tole boo. Sadiinuu da'awaadhaaf deeman. Tole. Osoo karaa deemanii milishaan karaarra jirtu qabde. Tole boo. Eessa deemtan jettee? Lakki da'awaadhaa dhufna waraqaa eenyummaa fidaa jedhanii. Kana yoo laalan Boorana. Isa yoo laalan Baale. Tole boo. Kanammoo yoo laalan Shawaa. Walii galchee mana hidhaatti galche. Tole boo. Bakki isin irraa dhuftan hin beekamu. Wani isin deemtan ufuun beeytan wanti biyya sadii waamti. Uummanni bahee eegaa jira. Tole boo. Karaa irratti da'awaa godhuuf deema. Jarri mana hidhaa bulan. Ganama namni hin dhagaye. Hidhamanii. Milishaan nama sadii kaleessa ka biyya diiguu deemu argee karaatti qabee hidhee. Akkasii uummanni immoo eegaa jira. Jarri akkam jiran jennaan kakkasii kakkana bifti isaanii akkana waraqaan jaraa tokko Baalee. Tokko Shawaa. Tokko Boorana. Baay'ee gaarii. Hin dhaqan yoo dhaqan mana hidhaa jirti. Maal taatan jarran akkamitti bultan mee akkamitti bultan jennaan maal akkatti bule qabaa afaan Oromootti hiikaa bule. Kan Shawaa suni kan Booranaan dhagahu isaa kan loqoda isaan dhagahu. Akkan. Kan Booranaa kan Shawaan dhagahu. Kan Baalee suni lamaan irraa duusa.
Asallafee daradaree azzagaajjee wayita kun jedhu sun immoo yadeeme yadu fe nyaanne yabeele sagalee nuu kennaa jedha. Kun immoo lamaan gidduutu kanallee dhagaa maal akkatti bule qaba afaan Oromootti hiikaa bule jedha. Kanaafuu uf dhabe jennaan sana. Isaa miti afaan Oromootti pronunciationiin adda godaanuu keessatti ababbaa kootu gaaf tokko shaamattoo idaa biratti wal bira dhiisee man guddoo lammanii bakka biraa deeme. Yeroon achi deebi'u abbaan ta'anii jedhu. Jennaani ababbaa wanni shaamattoo idaa kun jedhanu isinii galaa jira jennaani. Ela bakkana keessasitu beeka jennan hunda isaa jedhaanoolee ati kottuu waan isaanitti maawulan gaafadhu boodinatti miinaan jedhan pronaawuseenishii adda godhan ofirra dhibbuwaan amma jedhaa jiru keessatti gabaabseen sii dhaaba of bira dhibbuwaan amma siin jedhaa jiru kana keessatti ofuma bira dhibda akka taatee jirtu wallaalta of bira dhibbuu keessa sheeka wayitiyyuu gaaf tokko sheekuma wayiti amma maqaan dha'u kitaaba wayiitti kenne kitaaba wayii ta'anii dubbisaa bulanii irbaata sa'aatii 5 itti kenname yeroon sa'aatii 9 bakka wayiitii halkan dhufu harkan dhiqannee irbaata nyaannee tokko kutatanii kanatti taa'u. Maalta dhufeen barri baneenaan ijoolleen irraa bantee maal taatan sheeka jennaan keessatti dhibame jecha bar kitaaba kanatu na arrabsaa bulee naan halkan guutu akka irbaata maa nyaanne jennaan hay Allah dadhabe jiruun qabu namichi. Maal jennaan harkisa biddeenan kutanne qabbanaa'ee irbanni galgala dhufeef sa'aatii 5 walakkaatti dhufeef yaani sa'a 9tti dhufe rabbi sitti agarsiisu kana hunda hirkatee taa'ee kitaaba qara kitaaba diiniiti kitaaba addunyaan akkasiin taate namatti himu kana keessa of bira dhibuun akkasi of bira dhibuu jechuun wanni akkasa biizii nama godhu mataa kan kee kana yoo waa biizii godhe ofitti addeebitee of yaadattu nan nyaadhee nan dhugee namni yoo of bira dhibee jedhe waan ofii olii sana yaaduu keessatti akkana godaan ofirraa waan ofii keetii olii silmaa immoo addunyaa irratti waan ofii olii yaaduudhaaf kalaqamte. Namni akkana asaasan jechaadha. Nam sammuun isaa banaa nama dhimmi uummataa dhimmi wayiitti jiru. Namni laalka sadarkaan namni kun itti jiru sadarkaa beekumsaati sadarkaa nama bulchuuti sadarkaa dandeettiiti nama dadhabaati chaalenjii kana jechuun maal argisiise fakkaata osoo amma taatee bara akkasiimi jalqaba of argiteeti kuullattee waan silaa si barbaachisu argiteet garaa kee argiteet sammuu kee argiteet waan namatti mul'ifattu argitee kaateet namatti gadi baata kaleessa akka nam turre kaleessa namni sammuu qabu namni ilaalcha qabu namni yaada qabu waan isatti jiru miti kanamatti jiru arga malee kanamatti jiru santu isa rakkisa kanamni dhibame santu isa dhibamsiisa jechaadha namni akkanaa immoo of bira dhibuu jechuu keessatti gawana kanaa danuudha daawwattoota keenya daawwattoota Raayyaa Abbaa Maccaa ofishaal YouTube warri hordoftoota keenya waan isin galateeffadha jidduudhaan tokkoffaa baatii waggaa tokko utuu hin guutin chaanaalii kan ergan banadhe baatii 11 baatii dhuma tokko keessa addaa nama 90 qaba. Nama 90 qabaachuun YouTube irratti garuu maal ani uummata guddaa kana qaba beek gama tokkoon immoo uummata guddaa kana qaba. Namni uummata guddaa kana qabu maal nama 20 90 qofan qaba maal akki bo rabbi kana caalanaa qaba namni keenya maal ganda tokkittiin wanti nan ga'u maal qaaliidha. Jechuun qaalee butuun ta'e dhaggeeffadhu raayi namni ofirraa naasa'u dur jedhan karaa namarraa hima jedhan garaan ammoo abbamatti himata jedhan karaa baasuu jedhan garaan abbamatti himata zamana duriitti balaa fi furguggee jala gad jedhanii darbuu jedhan jedhan barana gad jennaan simarra ijjatanii si bira taran wanni gad jedhan wayitu hin jiru akkanumatti itti achi deeman karaa baqqabaani garuu ummata qabaanan beeka alhamdulillah ummata hayyuu ummata beeka garaan isaa qulqulluu ummata garaa walii laafuun qaba ummata garaa namaa laafuun qaba ummata yaa rabbi abaruu koo tokko kanti jira laata jedhu isa ala taa'ee biyya keessa rakkatu isa biyya keessa taa'ee isa alaatii rakkatu qabna faaruun kan rahmaan ummata kanaa yoo itti fayyadamne ta'e yoo itti fayyadamanii yoo bu'aa isaa buusanii gaafa jiraattu gaafa lubbuudhaan jirtu hawaasa kana bakka tokkoon keessa itteetuma inuma yaadda bi'iznillaahi ta'ala rabbis immoo haqqeera jiraatu jirta sanaan si gargaara hawaasa keenya warri yuutuubii kan keenya hordoftan manzuma barreen gaddaa ani hojjedhe tokkorraa waahii adiliitii wal qabatee kan inni hojjedhe taatee adda addaarraa walitti fuudhee haala yeroo raayis adilii yeroo hin jirre akkam malli nama godha gaafa adiliin jiraate immoo namatuyyuu wal hin zollumu namatuyyuu wal tikfata namatu wal eeggata kanaaf waahii adilii irraa adilii jechuun namni gar tokkotti goree gar tokko miidhuu dhabuudha gar tokkotti goree gar tokko miidhuu dhabuudha hin barreen gaddaa irratti haasa'e sababa kana dhukkubni koronaatu nutti dhufee jedhitanii kan haasa'e yeroo sana keessa jechuudha warri daawwataan arra miliyoonii tokko gaira warri naa daawwate namni miliyoonii tokko namaa daawwachuu jechuun
ما جرى من الحمد لله بس رومو مليون هدو قبنا آتي كسبة كوتي يومي كامن دي تكوتي يومي أكو مجرتوت وبوليس كنا وبوليس بيا وبوليس سبا وبوليس أرجعتي أمنتي غرغرة ولتي كبتة دي مان داتي مليون نتوكو نبرتي إمبارح تبني في ملك وانقود دارا إناف garuun barsamne beeyta namni miliyoonii tokko amma la waggaa tokko keessa namni 9,000 argata naganne amma yogana namni 1,000 yoo miidiyaa gurguddaa ta'e malee waggaa tokko keessa namni 9,000 jaalala wajji 9,000 argachuu garummaan jaalala wajji argachuu fi nama laal yeroo baay'ee amma social media kanarra kanama arrabsullee nama 500 qaba kanama jaalatullee 500 qaba akka jaalala wajji haasa'aa jirra malee akkas na balfuudhaaf yookaan waan nan jedhee na dhaggeeffachuudhaaf osoo hin taane warruma jaalalaan dhaggeeffachuudhaa jedheetuma hattaallee ummata amantiidha alaala amma tokko kaleessa karaa irratti na qabe kaleessuma kaleessa ani arsiidhaa jedhe amantiin kan koo ortodoksiidhaa jedhe baay'een si hordofa jedhe hamma yuwana waan anti amantichaa faasofte hunda isaa jaallachuu wajjiniin dhaggeeffadhaa jibbeen beeku naan jira tokko jedhe nama karaa kanaan immoo amantiitti naaseen hedduun qaba alhamdulillah faaruun kan rahman waan nu jedhe kanatti gara amantiitti asnaa dhufe lakkoofsan qaba alhamdulillah fakkeenyaaf warra malkaaraafoo warra dadar warra kaarra makkalaa akkasumas dhiha wallaggaa keessaa naannoo magaalaa dafinutti warri argaman karaa naannoo yaa'a masararti warri argaman akkasumas immoo warri qilxu kaarraa inni amantiin isaa kan biraa ta'es inni amantiin isaa islaama ta'es raayyaan qabeenya ofiitti beeka warri qilxu kaarraa galatooma kana maaliif jettee yoo jette nan dhaqe qilxu kaarraa dhaqe jennaan wanti protestaantii ta'e wanti ortodoksii ta'e kootiidhaa waan qabatu qabatee gannatti ba'e سيقلت تربي وانا تقبل بريلا وانا تلقاها ما تقبل دتو ربي سبحانه وتعالى يا ايها الناس اتقوا ربكم علمنا ما كان ان خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا وتجدوا ربي سبحانه وتعالى بر نسبك نمت الرابات سبك ديغك بوتو ستي ماجرا بر كنافو اكم جدي سر فغاچو دند اكم جت رافغاچو دند تسما راندنديتو با دوغا قبا لا وتو تكينيا كبجمو ور مليوني تكو منزوما بردر به الالتنس warrin ilaalinis warri nu jaallattanii hordofan warri moo lubbuu jettanu jibbitanus waan nu jibbitaniif qabdan waan ta'eef galatooma maaliif jennaan tarii nuti waan nama jibbisiisu hojjete tarii nuti anatiyyuu waanuma jibbamuuf qabaaf na jibbite malee jaallattee nan jibbin kanaaf galatoominaa jiraadhu utuuti jiraachuu baate utuu dukkani jiraachuu baate iftiin jiru an nuti waan nati jibbituuf yeroo argadde si galtee uflaalta ofiin ilaala tokkoffaa wanni ti na jibbiteef sun yoo ni haqarra jiraate immoo ittiin fufa salaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh Raayyaa Abbaa Maccaa